Yooyaa harka fuune yaarraa kana namoonni akkaawuntiin tiiktookii keessanii waarningii jala galee akkaataa kamiin akka riippoortii gootan isinitti argisiisuu yaala. Namoonni waarningii jala galee bakka kanatti waarningii jedhee isinirratti barreessa waan ta'eef guutummaa guututti iskiriinshaat godhattanii qopheeffattu jechuudha jalqaba. Itti aansitanii bakka sarara sadii kana harka mirgaara korneerri kan jirtu kana gadi cuqaaftu. Achii kan erga cuqaaftanii seetingis indi piraayivesii kan jedhu kana lammaffaarra kan jirtu kana gadi filattu cuqaaftu jechuudha. Erga kana cuqaaftanii riippoort probleem kan jedhu barbaaddanii cuqaaftu. Erga kana gadi cuqaaftanii gara peejii inni isin geessu deemtu jechuudha. Amma kanatti aansuudhaan kan dhufu peejii akkaawunt ende piroofaayil kan jettu kana tooppikii jala kan jirtu kana ishee kana gadi kilik gootu jechuudha. Erga kana gadi kilik gootanii ammas maaltu taanee dhufa seetanii kunoo piroofaayil peej kan jettu kana ishee kana kilik gootu jechuudha. Kana keessaa amma rakkinoota baay'eetu jira as keessaa rakkinoota jiran kana keessaa hankeenya isa kana miti waan ta'eef azeer kan jettu jala kanaa filannaa jechuudha. Azeer goonaa jechuudha. Azeeritti aansinee amma barreeffama rakkinni keessan maal jedhee nu gaafata. Rakkinni keenya warra armaan olitti ibsama kana keessa hin jiru waan ta'eef kanaaf maal goonaa noo jennee itti aansinee immoo kunoo need more help kan jettu kana gadi kilik goonaa jechuudha. Need more help kan jettu kana gadi kilik goona. Amma itti aansee kan dhufu bakka itti yaada keenya ibsannuu fi iskiriinshootii isa duraan goone sana bakka itti galfannuudha jechuudha. Amma kuni tell us your feedback nuun jedha. Feedbackii barreeffama nu ibsuu danda'u yookaan immoo rakkina sana ibsuu danda'u bakka kanatti barreessinaa jechuudha. Ani amma bakka kana haayilaatii isiniif godheen jira. Isin garuu kan nu ibsa jettan kan mataa keessanii galchuu dandeessu jechuudha. Amma ani akka kanaatti isiniif ta'a jedhee kanan yaade maalidha? Dear TikTok review team jedha. I mistakenly violated TikTok community guidelines and I'm seeing a warning on my account. I will never make such a mistake again. I kindly ask you to review my account. I am looking forward to your quick help soon jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Ani dogoggoraanan seera keessan cabse waan ta'eef lammaffaa ittiin deebi'u isinimmoo irra deebaatee naaf ilaalaa jettanii waadaa galtanii barreessitu jechuudha. Bakka kanatti immoo bakka lamaan kana gadi kilik gochuutiin isa duraan iskiriinshaat gootan sana bakka keessan sanaatii fiddanii itti abloodii gootu jechuudha. Erga abloodii gootanii kaatanii ishee kana gadi riippoortii gootanii itti ergitu jechuudha. Sana booda rivuu godhanii yoo deebisu akka kanaatti riippoortii gootu jechuudha. Nagaan turaa gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa.